Salaam alaikum warahmatullah. Harka fuun abdii geetaachoo hordofaa jiru. Obboleessi koo kuni Turaa Abbaa Gojjam jedhama. Abbaa Ilmaaniiti. Bultii qaba. Yeroo ammaa kana rakkoo hamaa keessa jiru. Maqaan koo Turaa Abbaa Gojjaamin jedhama. Naannoo ganda Sa'ii Boonturraayi. Dhukkubni kun erga na qabee waggaa ja'a guuteera. Waggaa ja'arraa immoo waggaa afurii as baay'ee natti jabaatee ture. Baay'ee natti jabaatee waggaa lama as immoo lafaa ka'uu hin dandeenye. Giidoo kan koo giidoo jismii kan koo nyaatee fixee gosa isaa wallaalee mana yaalaa deemee mana yaalaatti immoo hanqina maallaqaa waan hin qabuufi dadhabina kan kootiin sadarkaa kana ga'eetan jira. Yaa obboleessa kana gargaaraa jechuun barbaada. Hundumti keessanuu yaa obboleettii koo jechuun barbaada. Maaloodha isin jedhan dhibeen kee. Dhukkubni kan koo tiruudhaaf rajijiidha. Ammas dhukkuba garaacha keessaati. Amma isarraa immoo amma erga xiqqoo yaala fudhachuu jammaree amma gara kalee kootiitiif tiruu kootiidhi. Tiruu kan kootummoo amma bichuu na dhukkubaa jira. Nama guddaa, nama maatii ofii bulfatu, nama qotee jireenya isaa gaggeeffatu ture. Amma garuu dhibeen jechuudha foon irraa fixee akkanatti galchee jira jechuudha. Garaa isaa akkasii taasisee jira. Dhibee isa qabeen egaa garaan isaa ta'ee yeroo yerootti mana yaalaa dhufee akkuma viidiyoo irratti agartan kana marfeedhaan tuubbootti namni akkuma haayilaandii keessatti namaa jiru keessaa waraabame jechuudha bishaan sun. Subhaanallah. Kanaaf namoonni viidiyoo kana ilaaltanis rabbiif jecha jechuudha. Jalqabaa hanga dhumaatti ilaalaati waan dandeessaa waan rabbi isin laaffise akkaawuntii isaa kanarratti galchaa fi namoonni immoo amma itti gargaaruu hin dandeenye namoonni biroo viidiyoo kana ilaalanii akka gargaaraniif viidiyoo kana sheer gochuun akkanaaf qaqqabsiistan akkanaa gargaarsiistan amaana isin jechuun barbaada obboleessa kee rabbi si haa fayyisu hin fayyite jamaadhu.